Yeroo ammaa kana namoonni hedduun jireenya isaanii keessatti bakka hojiitti akkasumas hiriyyaa isaanii bukkeetti dabalatas gaa'ela isaanii keessatti gammadoo miti. Sababa hiphinaa fi humnaa ol yaadurraa kan ka'e dipireeshinii guddaa keessatti kufanii ni argamu. Jireenya fokkisaa fi gadadoos gaggeessaa ni jiru. Akka ragaan buufata fayyaa biyyaalessaa ibsutti namoonni yeroo ammaa kana dhukkubaan qabamanii gara mana yaalaa geeffaman keessaa harki caalu ofiin akka ofiif yaala laatan taasifamanii gara mana isaaniitti kan deebi'anidha. Sababni isaa dhukkubni yookaan rakkoon isaan qabe rakkoo humnaa ol yaaduu yookaan dhiphachuudha. Humnaa ol yaaduun yookaan humnaa ol dhiphachuun jireenya fokkisaa fi jireenya gadadoo keessatti nama kuffisuu ni danda'a jennee jirra. Kanaafiyyuu akkasumas illee jireenya gadadoo irra darbee maraatummaa fi of ajjeesuu irraan kan nama geessisus dhukkuba hiphina jedhamu yookaan humnaa ol yaaduudha. Humnaa ol yaadda taanaan jireenya fokkisaa fi jireenya gadadoo ni gaggeessita. Irra darbees jireenya maraatummaa keessa galuu ni dandeessa. Irra caalaa immoo of ajjeesuuf illee affeeramuu ni dandeessa. Kanaafiyyuu humnaa ol yaaduun sirra hin jiraatu. Atis yeroo ammaa kana sababa hiphinaa fi humnaa ol yaadurraa kan ka'e jireenya dipireeshiniidhaan guutame jireenya gadadoo fi jireenya fokkisaa jireenya siif hin malle gaggeessaa jiraachuu ni dandeessa. Kana booda garuu viidiyoo kana erga dhaggeeffattee yookaan hubattee booda madda hiphinaa, bu'aa hiphinaa, karaalee ati hiphina keessaa ittiin bahuu dandeessuu fi wantoota ati ammaa kaastee dhaabuu qabdu ni hubatta. Hamma dhumaatti subscribe, like, comment gochuun na waliin turaan affeerraa kootii gara viidiyoo keenyaatti. Egaan hiphinni yookaan yaaddoon yeroo ammaa kana jireenya dhala namaa dhuunfatee ni jira. Harki caalu jireenya hiphinaa yookaan jireenya gadadoo gaggeessaa ni jira. Atis warreen jireenya gadadoo keessa gaggeessaa jiran keessaa isa tokko ta'uu ni dandeessa. Har'aa booda garuu wantoota kana dhaabuun sirra jiraata. Hiphina jechuun humna hojii hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Calluma jedhee jireenya dipireeshinii bara baraadhaaf jireenya jijjiiramee hin qabne akka nuti gaggeessuu qabnu kan nu taasisuu danda'udha. Kanaafiyyuu kana booda garuu jireenya hiphinaa yookaan jireenya yaaddoo of keessaa balleessinee jireenya abdii qabeessummaa fi milkaa'ina qabu gaggeessuu hunda keenyaaf ni mala. Maddi hiphinaa maali jennee yoo ilaallu inni jalqabaa humnaa ol yaaduudha. Humnaa ol yaaduun jireenya ofii dipireeshinii keessatti yookaan immoo jireenya fokkisaa yookaan jireenya gadadoo keessatti kuffisuu ni danda'a. Humnaa ol yaaduun barbaachisaa miti jechuudha. Wanta ta'e tokko yoo dandeesse ni raawwatta. Yoo hin dandeessu ta'e garuu akka hin dandeenyetti dhiisuun siif mala. Maaf raawwachuun dadhabee maaliif akkas gochuun dide jettee humnaa ol yaadda taanaan gara jireenya gadadootti si gaggeessuu ni danda'a. Kanaafiyyuu irraa of qusadhu. Inni lammataa wanta ta'ee darbeetti sodaan nyaatamu. Wanta ta'ee darbeetti sodaan nyaatamuun sirra hin jiraatu. Wanta ta'ee darbee darbeera irraa baradhu malee hin sodaatin yookaan maaliif akkas ta'e jettee sammuu keessa deddeebistee sammuu kee boqonnaa hin dhawwatin. Inni sadaffaa abdii kutuu fi abdii dhabeessa ta'uu. Wanta ta'e tokko irratti abdii kutachuu yookaan abdii dhabeessa ta'uun jireenya gadadoo keessatti nama hambisa. Kanaafiyyuu yeroo hunda jireenya abdii qabeessaa jiraachuudhaaf abdii kutuu dhaabuun sirra ni jiraata. Sababni isaa biyya lafaa kanarratti qormaanni dirqama ni jiraata. Qormaata kana garuu ogummaadhaan keessa darbuun siif mala. Jireenya abdii qabeessummaa yookaan jireenya milkaa'ina qabu jiraachuudhaaf abdii qabeessa ta'uun sirra jiraata. Yoomiyyuu abdii kutachuudhaaf bakka hin kennin. Inni arfaffaa wanta hin jijjiiramnetti yeroo ofii gubuu yookaan yeroo ofii dabarsu. Wanta tokko jijjiiruu hin dandeessu taanaan wanta sana irratti yeroo kee gubuun siif bu'aa hin qabu. Bu'aan isaa rakkoo hiphinaa yookaan humnaa ol yaaduu keessatti jireenya gadadoo keessatti si hambisuu danda'a. Kanaafiyyuu wanta jijjiiruu hin dandeenye akka jijjiiruu hin dandeenyetti dhiisiitii yeroon ni jijjiiraatii gara isa itti aanutti darbi. Inni shanaffaa hiriyyaa fayya buleessa hin taanedha. Egaa Oromoon gaafa himaaku hiriyyaa keenatti himii maalummaa keessatti himaa jedhame ture. Ati jaalladhus jibbis hiriyyaa bira ooltu nama bira ooltu sana ni fakkaata. Kanaafiyyuu hiriyyaa fayya buleessa hin taane irraa of qusachuun dirqama keedha jechuudha. Bu'aalee hiphinaa yommuu ilaallu immoo inni jalqabaa walitti dhufeenya uumaa kee waliin qabdu ni laaffisa. Inni lammataa bilisummaa sammuu kee si dhabsiisa. Inni sadaffaa self esteemii kee yookaan ofitti amantummaa kee ni dadhabsa. Inni arfaffaa sammuu kee miidhaa hin fayyinneef ni affeera. Inni shanaffaa fi inni dhuma jireenya hawaasummaa kee illee diiguu ni danda'a. Kanaafiyyuu hiphinni yookaan bu'aan hiphinaa kana fakkaataa jechuudha. Maddi hiphinaa fi bu'aan hiphinaa kana yoo ta'e karaa kamiin immoo bilisa irraa ta'uu danda'a yoo jette inni jalqabaa caal jedhi baay'istee hin dubbatiin yookaan saayilensarii ta'i. Baay'ee yoo dubbachuu iste namoota baay'eef gaaffii ni taata. Kan ati dubbachuu qabdu ijaa dubbachuu qabduuf osoo hin taane wanta ati dubbattu waa tokko jijjiiruu yoo danda'e ta'e qofaadha dubbachuu kan sirra jiraatu. Kanaafiyyuu calluma jettee bakkuma garaagaraatti afaan kee hin banii. Inni lammataa obsa uffannaa kee godhadhu. Obsa uffannaa kee godhattee jennaan waanuma kamiifiyyuu harka laachuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu obsa uffannaa kee godhachuu hin dagatin. Inni sadaffaa rakkoo si quunname guddistee hin dubbatin yookaan hin guddisiin.
rakkoo si quunname sana yoo guddistee odeessite akkasumas illee guddatee sitti argamuu danda'a. Keessa darbuus dadhabuu dandeessa. Kanaafuu rakkoon kamiyyuu si haa mudatu xiqqeessii ilaali. Inni arfaffaa miira tasgabbaa'ee rakkoo si quunname furmaata kennuudha. Miira tasgabbaa'een furmaata yookaan rakkoo si quunname sanaaf furmaata gaafa barbaadde furmaata fayya buleessaa fi akkasumas jijjiiramaaf si kakaasuu danda'u argachuu dandeessa. Kanaafuu yeroo hundaa rakkoo si quunnamuuf miira tasgabbaa'een furmaata barbaaddachuu hin dagatiin. Inni shanaffaa suusii keessatti kufuu dhiisuu fi qarshii kee seera qabeessaan fayyadamuudha. Suusii keessatti kuftee jennaan akkasumas qarshii kee seeraan ala fayyadamta taanaan kunis hiphina keessatti wanta si kuffisuu danda'uudhaaf warreen kanarraa of qusachuun sirra ni jiraata jechuudha. Inni itti aanu ammaa kaastee wantoota irraa fagaachuu yookaan of eeggachuu qabdudha. Inni jalqabaa nageenya keessoo kee kan jeequrraa bilisa of taasisi. Nama kamiyyuu ta'uu danda'a. Nageenya keessoo kee si ilaallatu taanaan ofirraa fageessi. Sababni isaa nageenya keessoo kee karaa jireenya kee ni murteessa waan ta'eedhaaf jireenya kee har'aa jireenya milkaa'inaa taasisuudhaaf namoota keessoo kee jeeqanirraa fagaadhu yookaan ofirraa fageessi. Inni lammataa dhabuun kee osoo jiru yaaddoon of hin dhiphisiin. Dhabuun kee akka jirtu ta'ee yaaddoon of dhiphisuun kee garuu rakkina dabalataa waan ta'eedhaaf yaaddoon dabaltee of hin dhiphisiin. Inni sadaffaa dogoggora raawwatteefis ta'e wanta raawwattu kamiifuu itti gaafatamummaa fudhachuu dhiisuurraa of qusachuu. Wanta raawwattu hundumaafiyyuu itti gaafatamummaa fudhachuun sirra jiraata. Yoo itti gaafatamummaa fudhachuu dhiiste rakkinni sun gara hiphinaatti yookaan jireenya gadadootti si gaggeessuu ni danda'a. Kanaafiyyuu wanta raawwattu yookaan dogoggora raawwattuufis ta'e wantoota raawwattu hundaaf itti gaafatamummaa fudhachuu akka hin daganne. Inni arfaffaa icciitii kee abbuma fedhetti hin odeessiin balaarra si buusaati. Icciitii kee abbuma fedhetti hiriyaa koodha maalii koodha jettee odeessita taanaan bor jireenya gadadoo keessatti yookaan jireenya hiphinaa jireenya furmaata hin qabnee fi dipireeshinii keessatti si hambisuu ni danda'a. Kanaafiyyuu icciitii kee abbuma fedhetti hin odeessiin. Inni shanaffaa hiriyaa amanamaa minimaam tokko maksimaam 2 ol hin qabaatiin. Hiriyaa baay'isuu jechuun diina baay'isuu jechuudha. Namoota baay'eetti siquu ni dandeessa. Namoota baay'ee waliinis walitti dhufeenya qabaachuu dandeessa. Namoota baay'ee waliin ijaa walitti dhufeenya qabduuf garuu hiriyaa godhachuun sirra hin jiraatu. Hiriyaan kee tokko yookaan 2 caaluu kanaa ol yoo caale garuu ofii kee ofitti hiphina bitachaa jirta jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota kanarraa of eeggachuun dirqama keedha jechuudha. Egaan warreen amman jalqabarraa kaasee isinitti hime keessaa isa kamtu isinitti tole koomentii naaf godhaa. Egaan viidiyoon koo har'aa kanuma fakkaata. Viidiyoo gara biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf turaa.